haala kana keessa taanee nus akkamitti wal cidha yaanne. Isaan nuti nuuf fayyamani waan cidha keenyaa maal ilaalchisee ta'eeti. Meelaalaatti wanti gochuu yaadeetan jira. Ati maal jette? Waaw. Yaada baay'ee bareedaadha. Meelaalaan nama cimtuu waan taateef si gargaarti jedhee yaada. Dhugaa jette. Mucattiin namatti tolti. Wanti hundi ishee ifadha. Qajeelummaa qabdi. Haala kanaan itti fufnaan mucattiin bakka koo fudhatti. Dhufuun koo naaf. Lakki kan keellee eenyuun iyyuu tuqsiisu. Ati hidhamtoodhaan jechaa jirti. Hidhamtuu akka taateen beektu moo gamma? Akkaataa isin itti wal hubachaa jirtan garuu baay'ee namatti tola. Qoosaan qoosaadha. Amma sababii waan tokko hin barbaadu. Obboleettii koo waliin wal baruu qabdu. Ani yoomanni waliin baruun jedheen obboleettii kee faana. Qoostaa roobi. Qoosaan jiru baran. Amma faamilii si wajjin jirti mini maaltu si dhibbise kophaa kee? Namni waan hojjetu jaallateef kabajee hojjechuu qaba. Waggaa amma kana baddeessaa dhufte har'a. Daa'imni bareedduun kun immoo kan eenyuuti? Intala kooti. Isiniif immoo intala ilma keessaniiti. Akka abbaa isaa miti naan jechaa jirta. Innis akkuma isaati yaadaatu. Ituu nama gaarii ta'e hammeenya abbaa isaatiin balaaleffata ture. Waa'ee gaarummaa abbaa isaatii gaafa haasa'u xiqqoo isheen saalfatu. An eeyyama koon ala mooraa kana mititi naannoo kanarra eenyu akka darbu hin eeyyamu. Ishee maaltu itti hir'ate? Eenyumaa ol taatee guddatte? Baan ishee lubbuudhaan jiraatu baatus firaa ol kaffaluu qaba. Waan tokko nan sitti maal dhaga'e. An amma biyya Arabaa deemuu waan an barbaaduuf daa'ima koo guddisuudhaaf dirqama qabda gadi teessii daa'ima koo guddisa. Anatu diqaalaa keessi guddisa. Diqaalaan jedhe mucaa kootiin. Mucaan koo diqaalaa miti. Buna mana kana dhugee darbe no? Baay'ee natti tola. Wayyaa mana? Buna mana kana baay'ee jaalladha. Meeluko kanan jedhu haadha warraa koo taatee hanga yoomiitti raayidiidhaan deddeebita. Rakkoon qabu badaa yaaddeen kan. Maaliif fayyama konkolaachisummaa baastee konkolaataan fidu? Sin dhibuu amma yoon akkamittaan hin baasne? Yaa osoo jalqabde gaariidha. Akkam anaaf buna naaf fiddaa? Nakaato. Eeyyee. Hello Yeron. Sinan akkam? Naguma akkam? Nagaa ultee olman akkam? Wanta haaraa maal ture? Maal abbee wantan sodaadhe sun akkuma sana ta'e egaa. Ayo. Buna mana kana baay'een jaalladha beektu? Baay'ee. Durirraa kaasee muka. Ana samma erga na fidee baay'ee natti tolaa jira. Suusii nama qabsiisa. Suusii nama qabsiisa.
Kaati anaan suusii qabsiistee jechuudha. Kun haasaa gaarii fiddee Maali warma sirriin haasaa jira. Kanaaf ammas mana keessa hin jirti? Dhugaa manuma jirti baay'ee waan an godhu wallaaleera yeroo. Maal rakkinna mana ga'u? Maal keessa seentee? Waan si ajaa'ibu Muharmeen keessa baatee abbaa kee fakkaatti naan hin jettu seeta? Maal wayyaree? Ta'uu baannaan anaa sobsiisuu laata? No. Inni dhiphatinati maal sitti fakkaati? Maallaqa isheen barbaaddu hunda nan kennaafi akka isheen mana gadhiistu godha. Xiqqoo wanti na rakkisaa jiru maal sitti fakkaate mucattiin harmee wajjin baay'ee walitti dhufeenya hin taane uumaa jiru. Uumaa miti kasiinan wanti hunduu karaa sirrii hin qabata. Adaraa kee yeroo dureetti wanta kana tasa dhaga'uun qabdu. Araadnillee gaarii miti. Lakkiidhisi. Araabni tokko illee waanuma bareedaadha. Kanan jedhu jalqaba yommuu waajjira keenyatti qacaramtu barnoota tokko digirii lammaffaatti fufuun barbaadan jettee turte yaadatta? Edaa sittin himne insurance examii fixeen barri nan kufee. Akkasii? Haa ta'u sammuu gaa yeroo dhufuun jalqaba. Barataan warra deebi'een yaala. Waan hundumaafiyyuu har'aa bor osoo hin jedhin barnoota konkolaachisummaa kana baradhu. Akka saada warraa koo taatee anaafuu sirrii miti. Tokko na jalaa si bute gudee kana hin goone. Bareedduudha bunni isaanii. Baay'ee. Tole. Garuu meelaalaan beektus beekuu dhiistus hiika maalii qaba? No, gatii guddaa qaba. Gatii guddaa qaba yeroon dhaga'uun qabdu. Gurbaa ammas meelaalaan raabdii kutan jechuudha? Meelaalaan in argita yeroo muraasa gidduutti dhuftee miilla koo irratti kuftee dhiifama na gaafatti. Tole haa ta'u. Oolmaa dhuma kee baruuf asii bilbilee nagaan naamu. Tole jedhi nagaatti. Yaa Firaa'ol, ati kan konkolaataatu si dhibe. Yeroo xiqqoo booda qabeenya kee guutuun sirkaa fuudhuuf karoorfadhe. Konkolaataan maal qabdi? Gowwaa. Adeemnu miti? Galatoom buna bareedaa na affeerta. Yeroo kaan immoo situ na affeera. Waljalaa banneemti. Ati dhiisi. Bultii qabattee anna irraanfattee jirta asii uumas. Lakki. Ani yoom iyyuu si irraanfachuu hin danda'u bareedduu koo. Dhimmuma hojii ta'ee yeroo dhabeessu. Garuu akkamii bultii? Bultiin bareedduu baay'ee natti toleera. Gammadduu keedha? Baay'ee gammadduudha. Beeksisuu maali? Beeksistaa nusi gaafachuun koo. Mee maaloo na dhaga'in telefon kireeffatoota dallaa kana keessa jiran baaseen asumatti hojjechaa na wajjiniin jiraatta. Harme. Natti tola. Garuu akkamittiin fuula siinaan guyyaa guyyaatti argaa jiraadhaan. Harmee kun ani biyya arabaa deemuu nan barbaada. Yoo haalli naaf mijate daa'ima kulli fudhadhee deemuu nan barbaada. Ati akkam? Si jira bareedu. Shoo akkam gootan waa'ee cidha keessanii yoo murteessitan? Cidha keenya amma farmeesaa xiqqoo dhukkubaa waan jiruuf achi bunnee jirra. Maa inni isaanitti hin fooyyofne? Bunni kun bareedaadha.
fakkaata. Ijaan daaqqoo fakkaata gaafamus. Mee ijaan daaqqoo seettaati. Hayyee galatu. Fayyaaniru? Keseluarra mau wayyaaf. Sering terusaan fayyaan wayya jennedis. Waaqayyo isaan amaaruudha. Ameen miidhu. Sana irratti immoo mana kireeffannee meeshaa waan tokko bitaa jira. Shoo jabduu qaba. Jabaadhu. Namatti tola kun. Siinanoo akkam? Siinanoo nama baay'eetis gabbaa'ee jira. Dhugaa. Akkam hiriyaa qabateera? Baay'ee gammadaa ta'ee jira ammas irrattu. Dhugaa? Eenyu ishee? Meeluu ammayyuu jaallatta jechuudha miti? Moonet maaloo na dhagee giftii ko namicha mana kana kireeffatee jiruun barbaadadhu jedhee mana barbaaddachaa jira. Maaliif akkas gootan arme? Amala siinaan ittuma beektanii moo? Yoo dhagee naaraam. Waa'ee siinaan dhiisi. Isa anuuna namansiisa. Ila guyyaa guyyaa asuma hojii barbaaddachaa hojjechaa galgala immoo barumsa keessa addaan kutte sana itti deebitee baratta. Tole? Itti yaadaar. Maaltu siinaaf seeriyoo akkasitti taate? Eenyutti naaf yaane moo? Maaltu kolfisiisa seen? Meeluu si argaa jira. Lakkeen na dinqeetu malee hundi wanti na aarsu hin jiru. Maaltus na rifachiisa jetteetu. Akkasidha? Garuu dhugaa keetu. Mee yaadin qala koo. Keeto ko. Ati ana wajjiniin asuma jiraatta. Tole akkoo. Ila yeroo siinaan dhufu immoo abbaa koo jettee waamtaan. Ati ana wajjiniin asuma jiraatta. Tole akkoo. Ila yeroo siinaan dhufu immoo abbaa koo jettee waamtaan. Maal taate dallanteereen tana koo? Natti eekamu. Eenyu tokkoyyuu sitti hin dheekkamu. Itoo ani akkoon kee jiru eenyu tokkoyyuu sitti hin dheekkamu. Tole akkoo go. Nan qosee bareedu. Garuu baay'ee tasgabbaa'ee jira saduraa kana. Dhugaa nu shoo. Siina. Kami garuu na dagateera. Akka salphaatti waan si dagatu sitti fakkaata. Guyyaa tokko dhiifama naaf godhata asiinoo. Bareedu? Wow, baay'ee bareeda dhugaa. Namatti tola moo? Hela, akkam jirta? Jira galata waaqayyo. Eeyyeen baanee manuma jira. Arramoo? Isheenis dhufaa waan jirtuuf garuu osoo isaa booda wal agarreeyo. Tole haa ta'u. Jalli nagaa ta'e. Akkamii mucaa kana wajjin dhugaa gootan jechuudha? Hin beeku feenu. Garuu baay'ee nama gaariidha. Garuu jaallatteettaani? Eeyyee. Inni kun aboonaayuu na irraanfachiisaa jira.
Hello Waaqoo. Boona hariyaa kiyyamoo. Hin qoosaartamoo boona. Waaqoo koo kaleessa galgalan galee. Dura naaf hin himtu osoo hin dhufin. Osoo bilbila Ameerikaa eegu biyya seentee bilbila duraanuu gurra duuchennaa bilbiltaa. Dhiifama Waaqoo koo halkan waan hin galeef sin rakkisu jedheeni. Akkami waan akkasii daladda maqaa keellee maaf hin eenne maqaa kiyyallee maaf hin eenne. Dhiisammoo onnee sitti aaruun qabaa miti. Onnee garaa si jabaadhuun qabaa miti. Eessa jirtamma? Hoteelaan boqadhe. Hoteela Daaloolin qabadhe. Achin jira Waaqoo. Hoteeluma gaafa duraa qabatte sammoo. Achuma jira. Saasitti mijatetti dhufuu dandeessa. Dhufe amma dhufa. Tole Waaqoo koo nagaan kottu. Dhufe yaada tiyya dhufe. Baay'ee waan namatti toludha. Garuu erga wal bartanii hagamtaataniittu. Jaala mataaniirra. Garuu akka waan yeroo dheeraa beekutti natti dhaga'amaa jira. Inni yoo maal siin jedhe? Akkas jaalatus timeera? Ayyee. Hello Arme, akkam? Si jira Arme koo. Nagaan galuu koo teekisti waan asii godheefes siif hin bilbille. Baay'ee namatti tola. Waggaa 5 gidduutti waa hedduutu geeddarame. Amma garuu xiqqoo kubummaan natti dhaga'amaa jira. Bilbileefi jira Arme, dhufaan jira naan jedhe. Ati garuu akkam? Anis baay'een si yaade. Dhimman deemeef dafee xumuruuf yaala. Ammas itti hundumaa nagaanaaf jedhe. Tole Arme, nagaanaaf ta'e. Tole. Tole Tiyoo maal jettee? Osoo namaan jedhin irratti bare. Ani kana namanu jaalala keessa seentee jirta jechuudha. Tophee dhufuma walii si barsiisa. Baay'ee natti tola. Firoo wajji wal barsiistee taani? Lakki. Yoo xiqqoo ture wayyuu? Sagaarii goote. Anis kanumaaf jedheen callise. Qalbititti. Hello Bona. Dhufee as jira bar. Balbalarra jira. Dhufee taa'ee jira. Kootu kaa. Hidhamanu. Way obboleessa kiyya. Jaarsa Nagami. Fayyaadha. Akkam? Fayyaadha. Boonaa kiyya. Baga jira. Akkam? Ayi dhungodhis. Sirraallee torba irratti dhungachuu qaba malee. Ameerikaa dhuftee bara. Ayi Ameerikaa. Barbaaddu kaa wallalchiifti. Kaani araarsiti. Kaani bareechifti. Kaani fokkifti. Kaani tujaartiti. Kaani yoomsiti. Ati nuu bargaa fada biraa deemtu. Gurraacha fokkataa isaa turte. Har'a immoo akka gaarii sirra bareedee jira. Ayi booda. Ayi Ameerikaa. Bareechifti akkanatti. Nama akkanaaf akkasitti as argite.
Dhugaa itti. Narraa bareedi miti. Bakka gaarii sirraa bareedi. Mee sarreenis bareedinnis kolfis wanti hunduu kan miidhagu biyyaa wajjin. Muuli warra daasfooraati biyyaa wajjin. Yoo achi isiif duun akkam taane as na qabaa achi na qabaa biyya kiyya jettan. Ubii dhuftanii ammoo teessan. Ayi waaqu. Namni hunduu itti tolee biyya ombaa waan jiraatu sitti fakkaata miti. Yoo dirqii hin qabne maaliif adabattanii as hin teennere? Al tokko dhifa. Intalli kun bilbila baay'isteerti. Xiyyeeffannoo ilaalaa jirtaa? Dhugaadha. Garuu yaa umrii isheeti. Hiriyaa qabatte natti fakkaata. Garuu immoo maaliif natti hin himne? Dhiisi bookan badaan cinqamiin. Ishees hin dhiphisiin yeroo barbaaddeettis taa'imtu. Dhugaa jette. Yeroo hundumaa akkasuma tokko wanta ati jijjiiramtu jiru. Ta jijjiirama leenis. Ta jijjiirama. Birrii biyya teennaatiin bari. Birrii biyya teennaatiin maal jijjiirama? Asiin kaan, asiin baatu, asiin ol kaan garanaa utaalti. Birrii biyya teennaa doolaara argadha seeta moo yiiroo moo paawundii argadha seeta gada. Dhugaa baguman si bara. Baguma hiriyaa koo taate. Kanaan jedhu maatiin ofii akkam? Maatiin nagaa. Waaqayyo haa galatamu. Silaalu si baay'ee sitti toleera. Agasiillee bareedu nattolee jira. Garuu hangamas turta. Yeroon turtii kiyyaa yoo xiqqaate ji'a lama yookiin ji'a sadi kana caalaan ture. Ji'a lama ji'a sadi? Tun salphaa dhaqa. Dhugaa rabbi dubbachuu ji'a lamaa miti ji'a sadii miti waggaa sadii osoo teette ani moo ansiin moo dachee irraa miti maaliif dugda kiyya irra hin deebite? Sitti na amanees. Akka sirriitti na jaalatu sirriitti hin beeka. Kanaaf ammoo konkolaataa magaalaa keessatti sochootu baatii sadiif sii kireessa. Ahaa wanta akkasii jiraa? Kun yaada baay'ee gaariidha. Nama konkolaataa ji'a sadiif yookiin ji'a lamaaf naa kireessuu jira kanaaf fidi baay'ee natti tola. Kan amma argadhee ture. Maqaa kiyyaa maqaa keetiin illee gaarii miti. Hiriyaa waaqoo dhufee lukaan deemaa jiraa jedhan. Kan dhufti ammoo Ameerikaadha. Doolaraan socho'uu qabna. Kanaaf ammoo. Kanaan jedhu. Hin beekta miti. Biyya kana keessatti naman akka kee jaaladhu. Naman akka kee itti hiiku. Akkan hin qabne sirriitti beeka. Akkan amantullee anis beeka. Anis si amana atis si jaaladhan beeka. Mee mucayyoo takkaa bilbila hawwii takkaaf. Afaachu. Ati gootu jedhan. Maal? Nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessarra dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu. Fiixee milkaa'ina keenyaa ga'uudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan walii yaannee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemnee kunoo jabaannee har'a geenye. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Waa'ee milkaa'ina koon jabaa isiniin jedha. Ija ishee keessaa ifa gammachuutu burqaa. Gatii isheen baaste tilmaamuun ni ulfaata. Dukkana sodaachisaa gara burqaa ifaatti jijjiirtee lubbuu koo boqachiisti. Ho'i jaalalaa kaasuu ishee keessaa madda. Miidhagina ijoollummaa ishee daa'imummaa koof wareegdetti. Raafama onnee ishee keessatti jireenyaan qaba. Ituu ishiin naaf jirtuu gadaanee hin argamu. Dabaltee akkanaaf jiraattuuf nan mo'adhaaf. Sababni isaas ani mucaa mo'attuuti. Gammachuu keenyatti kanneen gammadan haadholii keenyaaf kabajni haa ta'u. Sababni isaas isaan milkaa'inoota keenya. Baga guyyaa haadholii keenyaa geessan. Farniicharii All Like meeshaaleewwan farniicharii garaa garaa
qulqullinaa fi sadarkaa isaanii kan eeggatan dizaayinii garaagaraatiin filannoof isiniif dhiyeessee jira. Soofaawwan dizaayinii fi bifa garaagaraatiin minjaalawwan nyaataa filannoo barbaaddaniin sireewwan garaagaraa bal'ina mana keessanii waliin deeman gatii madaalawaa ta'een isiniif qopheessee jira. Gara farniicharii Ollaayik yoo dhuftan ayyaana sababeeffachuun meeshaaleewwan keenya irratti parsantii 20 hir'isnee jirra. Akkasumas meeshaaleewwan tokko tokko irratti parsantii 50 hir'isnee jirra. Teessoon keenya CMC Civil Service fuuldura Gurdishoolaa gamoo Itiyoo Seeraamikii irra Piyaasaa gamoo Taaworii Haroon cina Boolee Bulbulaa gamoo Qiddus Buzaayyoo irraa fi jamoo tokkoffaa warshaa fuullee fuulduratti argamna. Yeroo dhiyootti immoo magaalaa Adaamaatti damee haaraa banuuf qophiirra jirra. Farniicharii Ollaayik. Mucayyoo takkaa bilbila hawwii takkaaf. Afaachu. Ati ngootu jiran. Hawwiin moo shitamidha? Moo wanta nan beeknetu jira? Waan maal? Moo na dhoksitee fuutu? Maal si dhoksaan? Fuudhamu. Dachiin si haa fuutu. Dachiinuu si haa fuutu. Ani akkamiin si dhokse? Osoo asillee dhufuu baattee waa'ee fuudhamu taate achi teettee haala naa mijeessita. Doonaa barsee amanaa si jaaladha hin beekta. Daaraa waliin aanee bar dhoqqee waliin dhiinneeti kan guddan. Sirriitti hin beeka. Isa akkam godheen dagadheetteeti. Isa oduun taane mucayyoon tun ana caala ofirrallee isitti waan amanuuf dhimma kana immoo isin bal'inaan waan beektu meesii bilbila. Soo ishiitti baay'ee amantaa jechuudha. Nama akka gaariitti taphala. Hello. Hawwi. Walgahii. Tole booda si bilbila. Booda deebisee bilbila. Tole. Walgahii irra jirti. Galli kun hojjetuu mootummaati moo akkam? Gaafa guyyaa si argite dubbattaa isa dhiisi. Isa naaf dhiisi. Guyyaa si argite ammoo hojjettuu mootummaati moo hojjettuu dhuunfaati moo inni jiyoodha moo maal ta'eeru kana gaafa si argite murteessita. Dariifatiin konkolaataa qofa si kireessaa miti. Silaahu isin horriin biyya laatti dhuftan kun akka isinii himanitti malee isiniin galu amma maalaa nyaan. Waan barbaadu waan garaan keessa. Maalaa dhunnu maalaa nyaan. Haa'uun namni illee nama ajajamu. Maal abbaa keenya kun eegaa. Akka isinii himanitti malee isiniin galu. Hadha doolaaraan. Ammoo doolaaroo qofan jedhin. Paawundii fi yeroon illee waa jiraatu dhoone bare. Ana duuba waan qabattu qabdu jedhee yaadu. Rakkoo qabu. Mana faana jirtu sirriitti natti fayyada. Harkummaan keetu doolaara jedhaa bar. Odootti deddeebi'ee dhungadhee bar. Osoo asofnu miilli koo daa'ima akka godhannu hin barbaade. Maaliif? Jechuun maal? Lakkee. Maal sirfachiisa? Lakkee rifanne. Daa'ima godhanne maal rakkina qaba? Lakkee rifanne. Asiifu ko. Heela Maamika. Akkam bareeddu ko. Maarree sagaleen kee? Si jira bareedaa koo garuu xiqqoo ishee na jibbisiiseera malee. Nuti namoota kana kunuunsuuf dirqama qabna. Sanarraa mucaan kun kan koo miti. Garuu booddee akkan gaabbee. Garuu yeroo gabaabaatti jaarsi erguun qaba. Dhugaa moo? Akkasii addee? Waa jalqabuun ooltu. Ani akka politikeetti na laaluu dandeessa. Homaa mootuu nan dhoksitu ta'e natti tola. Hiriyaa keeti? Eeyyam Meelu. Meelu! Ammayyuu qoricha kana fudhachuun ni sileeti? Meelu! Dhaabeera barra. Amaluma natti ta'etu mala. Hiriyaa kiyya. Jaalalli si qabe jechuudha. Narraa beeksisamoo? Ija kee lamatti ifaa. Papa. Hey!